Sagantaa guyyaa har'aatiin akkaataa itti deevelooper oopshinii bilbila keenya oof ta'ee jiru oon itti goonee mul'isnu yookaan immoo gara seetingii keessatti ol baasnu isinitti agarsiisnaaf isteeppiiwwan armaan gadii nutti fudhata. Jalqaba seetingii seennaa. Erga gara seetingii seennee booda bilbila keenya maayifoon kan jedhu ni jira. Jalqaba irratti jira. Gariin immoo xumura irra jira. Isa kana irratti yeroo tokko gadi tuqanna. Akkana gara gubbaatti ol oofneetiyyuu build number kan jedhu jira. Isa kanaa jechuudha. Isa kana irratti bakka kana irratti maal goonaa yeroo torba gadi tuqanna. Wal duuka yeroo torba yeroo gadi tuqannu developer option active ta'a jechuudha tokko. Haala kanaan amma yeroo torbaatti takka yeroo goonu akka kanatti nuun dhufaa jechuudha. Screen lockii kana paatarnii keessan galchitaniitii on gootu. Now a developer jedhee jira jechuudha. Amma on ta'ee ba'ee jira. Developer optioniin keenya. Egaan developer optioniin waan baay'ee of keessatti qabatee jira. Mee xumura irra dhannee ilaalla. Developer optionii immoo erga bantanii booda system kan jedhu keessa dhadhattanii ilaaltu. Siistama keessatti kan inni ba'u. Egaan kunoo hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan kunoo xumura kana irratti developer optioniin ba'ee jira. Sila jalqaba irratti hin turre. Kanaafuu developer optionii maal of keessaa qaba kan jedhu tokko tokkoon tartiibaan isinitti agarsiisu. Egaan developer optioniin wantoota baay'ee of keessaa qaba. Asirratti bilbilli kan keenya USB'n isaallee akka hojjetu gara kompiitaraatti fa'aa akka inni hojjetu kan taasisu as keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa USB debugging kan jedhu off ta'ee jira jechuudha. Keebilii yoo itti sakkee naa hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu developer optionii yookiin immoo USB debuggingiin kun on ta'ee haala kanaan taa'uudha qaba bilbila keenya irratti jechuudha. Kanaaf seetingoota baay'ee waan nama ajaa'ibsiisan hedduu of keessaa qaba. Kun asirraa verify app over USB kan jedhullee inni jira. Wantoota baay'eetu asirra jira jechuudha. Asirraa haala kanaan developer optionii active goonee kaa'uudha qabna jechuudha. Akkaataa kanaanii. Egaan hordoftoota keenya haala kanaan developer optionii bilbila keessanirraa on gootanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Egaan sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. YouTube keenya Gurmee ICT subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Galatooma.